Raashiyaa addunyaan gurguddoon misaa'ila walitti luqqifatte kun gamana ati maaliin qabda maaliin si barbadeessaadha biyyoonni hedduun isaanii nikleeriin engadda Raashiyaan misaa'ilota furgugaa kunus misaa'il jedhamanii fi R24H jedhamanii fageenya kiiloomeetiroota 1000 imaluu danda'an balalii naannawa hundaa keessa magaalotaa fi buufata xiyyaara raadaarii Ameerikaa abba Joon Baayiden achi keessa hin qabaafu. Tooftaa leenjii loltummaatii fi biyyoota baha gidduu galeessaa Awurooppaa ittiin to'achuuf dhaaban barbadeessite. Abba Joon Baayiden dubbii White House keessa dubbataniin dubbittiin dubbii maqoo barbaadduu miti. Akkasumas Emmanuel Macron Faransi maal eegdi Jarman Angelica Merkel maal eegdi kana malees jechuudha Mr. Sagezi Rakoza muummichi ministeera Norway Scotland Ireland biyyoonni kunneen hundi isaanii yoo hatattamaan ka'aniitiin Raashiyaa Vladimir Putin kan hin dhabne taate addunyaan lola sadaffaa jechuun isii dhuma kan gola dachii addunyaa irratti godaananitti namu wal balleessinan gadi dhufteeti jirti daawwattoota keenya BBC CNN Al Jazeera Agence France 24 akkasumas Al Arabiyaan gama biraatiin gabaasni gama biraatiin CBC jedhamu kan oduu Raashiyaa wabeeffate Iraan Chaayinaan nafaana jirti wanti irraanfatamuu hin qabne garuu an addunyaarra garmaama aangoon kaleessa addunyaa irratti ana malee mootummaa jettee USN si harkaa fudhadhee jira yookiin ammoo biyyoonni G7 jedhamanii murteessan Raashiyaa biyya Soviet National United Kingdom jedhamtu biyyoonni hedduun irra walabaan akkasumas ammoo Slovakia kana malees jechuudha Yugoslaaviyaan irraa citan har'a Ukraine ammoo ajaja kiyya jalatti buluu qabdiin ka'abbo dhaadannoo Vladimir Putin akka Al Jazeeraan gabaase galgala kana raadaariileen gurguddoon Raashiyaa qaban qaamni karaa Israa'el fi Veetnaam Raashiyaa irratti fudhatu yoo jiraate Iraanis qophooftee jirtidhan Iraan biyyi isii nuclearii fi meeshaa atomic bombii dhaabbanni Muhammad Al-Baradi irratti xiyyeeffate har'ammoo misaa'ila addaa gadi baafte Mr. Ping Jong kan pirezidaantii Kooriyaa ilmi xiqqaan dardarri furdaan maal barbaadde Ameerikaan Chaayinaan warri Shangshongi fi Hong Chiangshong maal jedhaati jiru furgugni misaa'ila Ameerikaa carraan isaa darbeeti jira san ta'uu baannaan kadhaa harka keessan diriirfadha barri bara George W. Bush Iraq Saddam Hussein itti fannisan akkan taanis balballoofamaatiin jira CNN wabii The Guardian jedhuu fi keessoo CBC qabachuun ba'e Vladimir Putin qaamni nuu fi Ukraine jidduu dhaabatu yoo jiraate qe'ee isaa keessatti raroo dachaafachuuf yeroon qabu jedhanii misaa'ilota keessaa CBJ R25H jedhamu summii darbatamaa fi fageenya samii keessatti kiiloomeetira 1 ol furgugee ozoonii keessa gad deebi'uun dachii kiiloomeetira 76 uruudhaan akkasumas wantoota toonii capital make high kiloogiraamii jedhamu 340 tilmaama nama keenyaatiin hanga tulluu walakkaa yookiin konkolaataa geejjibaa Eurotiraakii jedhamu 8,000 ulfaachuu danda'a. Kana jechuun gamoo darbii masara mootummaa tokko barbadeessuu bira darbee eenyu keessa jiran hin beekamu. Daakuu wal godhuuf deemaa jirti mala kana keessatti. Anthony Guterres barreessaan mootummoota addunyaa akka biraatiin ammoo John Flintman tibba darbe waa'ee Raashiyaa kana dhaabaa jechuun gorsuu isaatiin John Biden abbaa gadaa itti jechuudhaan namoonni qoosan pirezidaantiin 46 United States bittiin homa feeteenuu haa galtu malee jechuun biyyattiin takka hin dubbanne jedhame Ireland misaa'ilota gurguddaa Raashiyaa olitti qabamti jedhamti gadi fuute Ameerikaa jala kawwatu waatu yoo jiraate akkasumas Israa'el ammoo hin baddan dhiisa saffisaan waraanni Vladimir Putin kan Raashiyaa yoo Ukraine gadi hin dhiifne waan qabataniin gadi baadha Iraan jettiiwwan addaa 133
kan addunyaa jala lafatti awwaalte ol baasuun meeshaan Iraaqii guddaan jedha dhaabbanni atomic bombii addunyaa Muhammad al-Baraadii gadi furgugan ammoo ilmaan nama miciree taanii hedduun kumoota dhibbaan lakkaaman guyyaa kaleessaa fi har'a gara biyyoota daangaatti yoo baqatanii Raashiyaan daangaa cufte muummichi ministeeraa kan Ukraine ammoo ani Vladimir Putin wajjin wal dhaban qabu haa ta'uuti mirgi lammiilee eeggamuu qaba yoo kana taate dirreen alatti wal hadhanna dirree bal'oo qabna Raashiyaan nuu kennu dandeettiidhaan balballoomsan akka CBC'n gabaaseetii fi France 24 gabaase Emmanuel Marcozzi pirezidaantiin yookiin muummichi ministeeraa Firansii akkasumas Angelica Merkel dhimma kana dhaabuudhaan jedhanii Ireland, Scotland, gama biraatiin Norway, Swedish, Sweden dabalate hundi Ameerikaa jala waan ifdhaadheessan fakkaata. Kooriyaa kibbaa, Jaapaanis akkasuma Kooriyaa kaabaa, Chaayinaa, Iraanii fi Raashiyaan gartokkee goruun wal hadhachuudhaaf guyyaa borii walii beellamatan. Xiinxalli keenya Uummanni Oromoo maal gochuu qaba yoo jenne uummanni Oromoo kaleessas tokkummaa dhabee faca'ee akka diinni isa injifatu godhe. Kanaafuu nuti Oromoon keessaa fi alaa uummata kanaaf tarsiimoo baasuu danda'uu qabna. Dubbannee galuu osoo hin taane karaa tarsiimoo uummata keenya uumuu fi danda'uu qabna. Kanaafuu uummanni Oromoo keessa jiran immoo qeerroon akka kaleessaatti qophiidhaan uummata ala jiru kanaa waliin olii galtee godhanii socho'uu qabani. Wanti har'as kaleessas mootummaa gabroonfataa jalatti nu kuffisaa jiru tokkummaa ittiin sochoonu dhabuudha. Hooggansa osoo qabnu hooggansa eeguu qofa osoo hin taane qeerroon akka kaleessaatti dhagaadhaan karaa daandii akkuma karaa Jimma geessu cufame sanatti cufuu danda'uu qabani. Godinaalee hunda keessatti yoo karaa mootummaan kun fe'ee uummata nutti bobbaasu kana cufne xariiqan argatan karaa ittiin uummanni duutti uummata Oromoollee hir'ataa deema. Kanaafuu uummanni Oromoo keessaa fi alaa quba ol qabaachuudha. Quba ol qabaataan jiru uummanni. Inni fooloo guddifatu fooloo ittiin guddifataa jira malee Oromoodhaaf sagalee ta'an jiru. Rakkoon eessa jira yoo jenne baadiyyaa keessatti rakkoon uummata keenya irratti deemaa jira. Haati Oromoo karaa ol baatee gabaa yookiin dhaqxee waa bitattu dhabdee jirti. Uummanni Oromoo baadiyyaa keessatti dhumataa jiru. Warri kaan immoo ta'anii rakkoo uummata keenyaa kana fooloo ittiin guddifataa jiran. Ittiin ta'anii tooktookii, Instagiraama maalii jedhan irra ta'anii uummata keenya ittiin nagadataa jiran malee uummata keenyaaf furmaata godhaan jiran. Kanaafuu qeerroon biyya keessaa tarsiimoo kaa'u. Ilmaan ayyaa qaqqaalii nageenyi rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya. Haalli Harargee keessatti deemu fakkeenyaaf uummanni akkan miidhame bara kana keessatti uummata akka Wallaggaatii fi Walloo hin jiru. Keessaa uummanni Wallagga bahaa shira addaatiin duguugamuu keessatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kan eebbifamee osoo isaan hin beekin godina Baaleetii fi Harargee keessatti argame kana akkasumas immoo godina Harargee bahaa Harargee dhihaa godinoota Baalee gara lixaa jiran aanaa Goobbaa haga tokko Riira jedhamuun beekamu akkasumas Dalloo Mannaatii fi aanaa Harannaa Bulluqiif Barbaree irratti akkasumas Nansabo jedhamu irratti maaliif xiyyeeffatan gochi 93 isinitti deebi'aa jedhamati kantiibonni bulchiinsonni nageenya dhaadataa jiru. Kanaafoo gochoota kanaaf Oromoon jallataaf milishaa gartee abaluun basaasu kana gosa ittiin gorfatu qaba. Egeree bor waliin jiraannuuf qaba. Mee uummata keenya maal dhaamuu qabnaa kan jedhu kanaa fi shira guddaa duula duguggaa dabballootaa fi milishoota kanatti deebina ilmaan ayyaa. Kana balaaleffatu hin goone. Namtichi kun Gondar hin finne Gojjam hin finne uummata keenyan cabsaa jiru kana. Birri 300 mindaa kanaan astaallalee sanuu irra deemaa akka barbaadanii garaa geeffadha nyaadha. Hoteela feetan seentan, qotiyoo feetan, warii feetan argitan qaladha irra nyaadha jedhanii ilmumatu abbaa cabsaa jira. Intalumatu abbaa cabsaa jira achitti jechuudha. Uummanni kun hubannoo dhaburraayi. Ani kan olitti qabanii foolisi biyya san keessa dalagdu olitti qabanii marzii yoo yaasisan kasaba isaanii wallaalchisinatti fakkaate. Odoo foolisiin kun akka jiruun hidhannaa isaan hidhadhaati uummata keessan irra galagalaati uummata keessan fixaa jiran kana uummata kanatti hin galagale. Mootummaan kun xiyyaannabaatii boolloo hantuutaa akka inni nu beekanii. Bar sabuma keenya saba keenya
fixaa jiran maaliif tarsiimoon kenneef karaa jalaatiin bulchiinsota gandaa karaa jalaatiin akka amantiitiin maaliif of eeggannaa ittiin kennisiif bulchiinsota gandaati uummata keenya fichisiisaa jiru sirriitti quba qabna gara aanaa meeqaa qoradhee nama harkaa qaba gara geeleewwan tiyaatiin bulchiinsa gandaati uummata keenya ka affanaa jiru bulchiinsa gandaati ka qeerroon takka wixi jedhee yoo uummata keenya sagalee ta'u qeerroon takka tarsiimoo naannoo miidhaa naannoo isa keessaa jiru waraana bilisummaa Oromooti yoo akeeku halkanuma san fuusisan qeerroo san kana ka godhu kaabilee gandaatiif bulchiinsa gandaatiif kaabilee gandaaf uummata keenya wareessurraa maaliif tarkaanfii fudhachiif maaliif ariiqan kenneef uummanni biyya keessaa yoo amane asuma aluma teellee alumaa iyyuu osoo hin taane kaartoonii addunyaa jala qabu osoo hin taane maaliif uummata keenya akkaataa itti dalagu akka amantiitiin akka balaaleffatan akka mujliisa Oromootitti akka balaaleffatan akka Oromiyaatiin akka biyyattii Oromiyaa jedhamutti sirni kun sirna nuu ta'uu miti jedhanii maaliif hin balaaleffanne walii ka'anii ammallee nama hedduu qabna nu achi keessaa namticha kana odoo walii galee uummanni sun walquba qabaatee bayaa'iyaan kaaba kibbaan fincila guyyaa lamaatiin namticha kana kuffisuu danda'a. Fincila guyyaa lamaatiin jara kana uummata nurraa kuffisuu hin danda'a. Maaliif tokkoffaa diinagdeen harka laafee jira. Lammaffaa odoo fincilli ka'ee poolisoonni mana misaa ajajamtutu gara uummata keenyaa ka keessaa deebi'utu jira. Amma bara uummanni isaa ajajamu kun waa lamatti qise. Tokko uummanni Oromoo kanuma olii hin galuu hin bilisoomuu maal goonaa galata abna hin nyaanna nafsee seenaa jiru jechaadha. Lammaffaa immoo wallaalee tumaani kanuma lamaan gidduutti ol qoodeeti kan ammoo uummata keenya karaa kaayu uummata keenya kasilaa ka'anii ka'ee kakaatu nama dammaqetu dammayisa akkuma bishaan ciisuuf bishaan yaa'u kaasu san bishaan tokkaroo hojjenne hin jiru jedha akka kiyyatti kan nurratti duulu malee ka waraana kanarratti duulu malee ka uummata kan akka cabu godhu malee ka eessaan ammas waa afunaannanne jedhu malee hayyuun hin jiru matamattu hayyuu kamtu jiraa waa itti dhaamna jaarsoo umar meeti hayyuun osoo hayyuun jiraate ati ka ummanni biyya keessa dhumatu jettanii ummannummaan mana hidhaatti dhumatu kun ummanni mana hidhaatti dhumatu kun maaf dhumata bira taa'ee bara nama nu hayyu jennuun nama nu hookaa akkuma mootummaa san keessa jirutti akkuma paarlamaa isaanii san keessa jiru saba kanaaf dhaabbata saba kanaa waa godha jedhee hookaa kaleessa namni abdata isaan bira taa'ee Itoophiyaa ta'uu isaaniitu hin beekuu jedheeni bara meeti hayyuun namni jecha dheengadda inni jedhe san maanguddoonni gosa abbootiin silaa gartee gosa dursan namni gosa keessatti nama jabaa qaba maal gochuu qaban akka silaa amantii qabaniitiin akka wal bira dhaabachuu qaban warri miidiyaa kana gubbaadha ammoo hoo abalu hin jennu maal gochuu qaba gocha seenaa keessatti illee waan silaa dandeettu gootee saniin booda sheenaan sitti nafni mee maal gochuu qabna seenaa kaleessa ani ati beekuu baannu seenaa garjaba nama keessaan baane jechuu haalli achi ta'aa ture. Hayyee carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jecha uummanni keenya maal gochuu qaba ka jettaniif uummanni keenya tokkoffaan akkuma jaalli teenya jettetti wal dhagahuu qaba. Ganna taree hin bo'ani ganna dhufu bo'anii jedhe. Ka taree harma muraan hin jiraa warri dhiiraa kokkola'ee hin jira hin beekanii kana arganii waan isaan jedhanii duuti bakka marattuu hin ooltu. Kanaaf kallattii maraanuu kallattii waraanni isaanii seenuun karaa cufuudhaan gabayaa dhaabuudhaan ollaa ofii immoo hin beekanii eenyu akka ta'e walitti seenuu dhabuudhaan fakkeenyaaf iddiriin hin jira iddirii kana walirraa dhaquu dhiisuu waa baay'eetu jira akka naannoo keenyatti jechuudha. Kanaaf kana walirraa dhaquu dhiisuu mana namicha sanii kaabinee gandaa sanitti inumaa waa takka rakkoon tokko yoo mana isaa galte akka isa bira hin dhayne kana seera tumatuu qabaniin jedha. Inni lammataa fi inni guddaan gabayaa inumayyuu akka hin dhayne gabayaa dhaabuu qabani kallattii maraanuu gabayaan dhaabachuu qaba. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya qeerroo fi qarreen biyya jiru ka'uu qabani kalaas harka isaanii walitti xumuratanii ka'uu qabani. Miidiyaan immoo yeroo maraa miidiyaan waa tokko afarsuun qabu. Homa amma irra jiru yeroo irratti waan jiru kallattiin yeroo irratti waan jiru xiyyeeffachuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf ijoollee Suudii Arabiyaa amma dagatamtee jirti. Dagatamte namni isaa yaadatu hin jiru yoo Rabbi tokkicha isaa yaadate malee. Kanaaf miidiyaan guguddaan abbootiin amantaa sheekotiin qeesonni waaqeffataan warri pirootestaantii kanarratti itti xiyyeeffatanii uummanni keenya gosaa fi amantaan akka waliin qoonna akkuma duraanii san akka wajji nyaatee dhugu walirratti
duuluu osoo hin ta'in wal gorfachuun beekaa ofii wallaalaa ofii gorfachuun akka ummata keenya bira adda bilisummaa Oromoo kana bira dhaabachuu qabaniin jedhaa. Carraa naa kennitaniif galatoomaa isiniin jechaa. Haalli amma deemamaa jiruu fi haalli armaan dura Oromoo irratti ta'amaa ture waliin fakkaatu. Diinni akkasuma diinni Oromoo miidhaa turu ka ammaa kun Oromoo irratti adda ta'ee deemaa jira ammas jechuudha. Haalli duraatii fi haalli yeroo Tigreen uummata keenya harkaa qabdu yookaan immoo biyya harkaa qabduu fi haalli har'aa waliin fakkaatu. Sirriitti wal dida. Yeroo sanii ilmi namaa haa ajjeefamullee akka ammaa kanatti erga to'atame mana seeraatii gabbahee ajjeefamaa hin turre. Amma mana seeraatii gabbaasanii ajjeesutti jiran. Seera qabna jedhaa, seeraan bulchina biyya jedhaa, Oromoo biyya bulcha jedhaa, Oromoo gabbaasanii ajjeesaa jiran, Oromoo irratti mana gubaa jiran, qabeenya keessaa gadi baasanii odoo inni waan tokko keessaan fudhanne mana isaa gubaa jiran akka mana isaatti hin deebine. Kanaaf wanti amma Oromoo irratti ta'amaa jiruu fi wanti yeroo sanii waliin fakkaatu. Kanaaf Oromoon ammas ka beekuu qabu. Har'allee borullee waraanni adda bilisummaa Oromoo namni gufuu itti ta'ee socho'uu dhoogge uummata ta'uu, namni immoo gufuu itti ta'ee uummata kana Oromoon waraanni kun akka galma hin geenne taasise anaa fi isin ta'uu beekuu qaba uummanni Oromoo jechuudha. Yoo nu karaa bannee fi akkuma kalee galgala jennu san karaa isaanii bannee fi dildila taanee fi nurra deemaa nu jenneen waraanni keenya har'allee borullee wabii akka nu ta'u abdii qabnas godhaa jiranis bakka silaa uummanni dhagayeefitti godhaa jiranillee raawwataa jiran uummata keenya cinaa dhaabbataa jiran. Garuu yoo Wallagga akkana duguuggamu yoo Wallo duguuggamu uummanni Oromoo kutaa biraa callisanii ciisuun dirra osoo gara galfanne taa'uun maaliif akka ta'e. Ammoo yeroo nuti jabaannee waraana keenya sodaatanii sodaa waraana keenya dubbatan kana waa'ee waraanaatiin alatti aadaan itti Oromoon kaleessa sansakkaa duudhaaf safuusaniin masakamuuf gosti gosa wal to'atu. Fakkeenyaaf Harargee lixaa keessatti yaadataa miti ituu fi gosa biraa walitti buusuudhaaf shira isaa yaadan sunis hin fashalaa'e. Kanaaf jecha waan amma deemaa jiru kana akkuma Oromiyaatti maaltu godhamuu qaba carraan amma jiru takkittii tana waan taateef. Carraan godhamuu qabu akkumatti amma jette gabba jechuun akka sirna akka Oromoon wanta hedduutti yoo gabbaanii abbootiin amantaa hayyoonni abbootiin gadaa gabbaanii yoo waan kana dhaabsisuu hin dandeenye isaan carraan wanni isaan itti deeman waanuma duraan kaayyeeffatanii deemuu jiran gosaa walitti buusuun gosaa walitti buusuun isaanii wanta baasuu fi uummataaf ajandaa baasan wanni biraan jiru. Wanni isaan uummata gosaa walitti buusan ajandaa baasanii fi ofii isaaniitiif aangoo isaanii dheereffachuu deemanii jechuudha. Kanaafuu isaan namoyyuu waan isaan deemaniif kana ni beeka amma namni hin beeku jechuun hin danda'amu. Namni ni beeka waan isaan deemaniif kana gabbaanii jalaa fashaleessuu qabanii jechuudha. Uummanni akka isaan jedhan kana ta'uu hin danda'uuf amma booda wanni hunduu baratamee jira. Teekinooloojii maali waa hundaan baratamee jira akka durii miti. Kanaafuu hayyoonni keenya maanguddoon gabbaanii waan kanarraa dubbachuu qaban fuuldura dhaabbachuu danda'uu qabaniin jedhu. Warra nu ta'ee nu nyaataa jiru kana admaa itti muruu qabuu danda'a. Uummanni Oromoo isa keessa taa'ee isarratti dalagaa jiru tokko kana. Isa lammataa immoo Oromoon karaa kallattii kamittiyyuu hafaan jiran yoo ka'ee tokko ta'ee ofirraa hin falmin tasumallee ta'ee mana isaatti illee hafaallee hin jiru. Oromoon qeerroon qarreen guddaa xiqqaan gizeen falmatee biyya ofirratti abbaa ta'u yeroo jabaatte kana ofirraa jabaachuu qaba uummanni Oromoo. Tokko asiin durana waa'ee amantaatiin walitti buusuudhaaf yaalaatii turte. Uummanni nafxanyaa sun gara amantaatiin uummanni beekate walii galan. Kana isa lammataa immoo warroonni miidiyaa irratti as miidiyaa irra ba'ee dubbatu kun tokko warri Oromoof dhugaadhaan ni quuqama jette kan biyya keessaallee bakka inni awwaalametti gurra ta'ii fi rakkoo isaa san akka fala argatu warri hayyuudha ofiin jedhu warri beekaadha jedhee uummanni illee jala deemaa jiru kun dursee karoora akeeka uummanni kun ittiin walii galuu qabu kennuufi qaba gara miidiyaatiin jechuu barbaada.
waraanni guddaan amma Harargee keessa mul'ate sababa jedhuun ummanni keenya mana keessatti illee dhumaa jira. Ummanni keenya ka'uu qabaa, karaa itti cufuu qabaa, akka kalee falmate san ka'ee lafaa ka'ee falmachuu qaba. Mana isaatti illee hafaan jiru waan ta'eef kana jechuu barbaada. Wanni guddaan nuti yeroo wal qabannu amantaan wal qooduu dhiifnee Oromummaaf jecha yoo kakuu qabnu taate kaanee gideen falmachuu qabdi kana jechuu barbaada. Baay'ee gaariidha jettanii biyya keenya amma bitee amma kanatti dhugaa uummanni keenya waliigalee afaan tokkoon kaanee bitee amma carraa arganne kanatti ofirraa falmachuu qabna. Bitee kanatti rakkoo hin qabnu. Diineen keessa galee uummata keenya wareeguuf uummata keenya garbummaa qara baratan hadhallee garboofatuuf ka jedhan kana qarree qeerroon abboota hayyuu beeka wallaalaan ka'anii biyya ofii irratti abbaa ta'uuf biyya ofii irratti garbummaa kana jalaa bahuuf tokkoofnee tokkummaan kaanee diina kana ofirraa falmannee ofirraa fusisuu qabnaan jedhaani. Kanattu warri biyya keessatti quba hin qabaanne warri biyya namaa jiran duula bilbilaa godhanii uummata keenya kaasuu qabna, hayyoota kaasuu qabna, beekaa keenya kaasuu qabna, qeerroo keenya kaasuu qabna. Garbummaan kana ka duraatii miti garbummaa yoo amma dadhisanii rafaniitiin jedhan garbummaan kan hin jedhamnetti nutti dhufuuf deemaa jira. Mana keessa wareegamaa jirra, mana keessa qaqqalamaa jirra, mana keessa ajjeefamaa jirra. Ajjeechaa kana jalaa bahu, qaqqalamuu kana jalaa habbahu irratti hojjechuu qabna. Halkanii guyyaa rakkoo hin qabnu, diin nuuratee bulaa hin jiru, diin nuuratee bulaa hin jirre kana irratti hojjechuu qabna. Kanaaf warri biyya namaa keessa jirrus warri Ameerikaa jiraatu, Awurooppaa jiraatu, biyya keessa jiraatu biyya keetiif utubaa ta'uu qabna, biyya keessaaf utubaa ta'uu qabna. Warra wallaalaa ta'e isa wallaalaa keenya gorsannee jala utumne wajjin deemu qabnan jedha. Haa jabaannu. Diinni gara addaan nu facaasu wallaalee addaan nu facaasu mokkottee nutti godhaara. Mokkottii kana jalaa bahuuf tokkoofne tokkummaan halkanii guyyaa falmannee ofirraa kufnee biyya keenya Oromiyaa godhuuf. Yoo walla duguuggamu uummanni Oromoo kutaa biraa callisanii ciisuun dirra osoo gara galfanne taa'uun maaliif akka ta'e nama dhiba. Uummanni biyya keessa jiru miti uummata biyyatti dhumaa jiru ka waraanni fixaa jiruu fi miti uummata isaanii ijoollee isaanii ka biyya Arabaa keessatti hidhamanii dhumataa jiran kanaaf dubbataa jiru maal akka ta'an hin beeku. Kanaaf Jaaluma bas waan asirratti kaatan keessa seenaa keessatti tarii waa yaadachuu dandeettanii dhaqqabuullee baannu qilee irratti nama rarraasanii calanqoo irratti arbaa guuguu irratti mana waabee irratti asiin karaa dalloo mannaa karaa gobbaa keessatti dhageettanii jirtan Oromiyaa guutuu irratti jechuu barbaadeetti rarraasanii diraamaa duubaan dalaganii fiilmii wahii garsiisaa turan jedhan kun akka nama gooti jarrituun jedhanii gocha san gadi deebifnaa qabatamaan jedhanii ummata maanguddoo ta'amanii adda addaa godhan akkasumas milishaan beeloftu koshoroon sii kennamu jiru re'ee argitu gaqqabadhuutii qaladhuu nyaadhuu jedhan kanaaf jecha Oromoon ammoo safuu qaba duudhaa qaba barri kun hin bariiti gaheen hayyoota hin jiranii jedhan amma wanni guddaan jiru maal bakka qabne irraa kaana mee inni kun isa badaadha wanni konyaa kibba bahaa kanarratti xiyyeeffatanii haala qabatamaa 91 keessa ture keessatti waraana san humna jaba shira leencoo lataa fa'aan bitamee fi shaabiyaatu gadi baasee kanaaf waraana gara sanii sodaatanii jedhan osoo uummanni keenya caalmaa Wallagga keessatti naannoo hunda irratti giddugaleessa irratti dhumuu haa ta'uuti humna silaa jiru guututti dheengadda wayita akkas godhan milishaan baaruu waraanni keenya dhukaasu waraanni addaa itti dhufee warri hanfarroo qofti itti dhufnaan baqatanii kun gaara keessa bulanii tikseen galchite odeeffannaa jedhu jira san qofa osoo hin taane guyyaa torbaan qarshii 300 baasa kaan ammoo mana irratti gubaa jedhanii haala kanaan uummanni keenya duraanuu miidhame bifa kanatti jira kanaaf maanguddoon damiinonni abbootiin silaa karra dursan akka gosaatti dursan maal gochuu qaban shira kanarraa kaleessa maal yaadatanii har'aaf ilma fi wallaalaa fi gorfachuu qabammee. Hayyee galatooma. Oromooni hayyumaayyuu hayyummaanuu jira yoo jenne inuma jira. Hayyuunnu waan kana haa godhu mee waan kana godhuu qaban waan kana haa raawwatan jennuun eenyu jennee yoo laalle
har'atti jira laata? Abbaa garaa ta'eet kun dabeessa ta'eet Oromoon qoqqoodamee silaa kan namni afaan qabaa saba kanaaf dubbachuu danda'a. Akka abbootii amantaatti illee saba kanaaf yoo dubbate bu'aa buusa jennuun innuu achi as garagalchee saba kanarratti duuduu. Maanguddoonni gosa abbootiin silaa gartee gosa dursan namni gosa keessatti nama jabaa qaba maal gochuu qaban akka silaa amantii qabaniitiin akkami wal bira dhaabachuu qaban warri miidiyaa kana gubbaadha ammoo hoo abalu hin jennu maal gochuu qaba gocha seenaa keessatti illee waan silaa dandeettu gootee saniin booda sheenaan sitti nafni mee maal gochuu qabna seenaa kaleessa ani ati beekuu baannu seenaa garjaba nama keessaan baane jechuu haalli achi ta'aa ture. Hayyee carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jecha uummanni keenya maal gochuu qaba ka jettaniif uummanni keenya tokkoffaan akkuma jaalli teenya jettetti wal dhagahuu qaba. Ganna taree hin bo'ani ganna dhufu bo'anii jedhe. Ka taree harma muraan hin jiraa warri dhiiraa kokkola'ee hin jira hin beekanii kana arganii waan isaan jedhanii duuti bakka marattuu hin ooltu. Kanaaf kallattii maraanuu kallattii waraanni isaanii seenuun karaa cufuudhaan gabayaa dhaabuudhaan ollaa ofii immoo hin beekanii eenyu akka ta'e walitti seenuu dhabuudhaan fakkeenyaaf iddiriin hin jira iddirii kana walirraa dhaquu dhiisuu waa baay'eetu jira akka naannoo keenyatti jechuudha. Kanaaf kana walirraa dhaquu dhiisuu mana namicha sanii kaabinee gandaa sanitti inumaa waa takka rakkoon tokko yoo mana isaa galte akka isa bira hin dhayne kana seera tumatuu qabaniin jedha. Inni lammataa fi inni guddaan gabayaa inumayyuu akka hin dhayne gabayaa dhaabuu qabani kallattii maraanuu gabayaan dhaabachuu qaba. Inni sadaffaan immoo uummanni keenya qeerroo fi qarreen biyya jiru ka'uu qabani kalaas harka isaanii walitti xumuratanii ka'uu qabani. Miidiyaan immoo yeroo maraa miidiyaan waa tokko afarsuun qabu. Homa amma irra jiru yeroo irratti waan jiru kallattiin yeroo irratti waan jiru xiyyeeffachuu qaba. Maaliif fakkeenyaaf ijoollee Suudii Arabiyaa amma dagatamtee jirti. Dagatamte namni isaa yaadatu hin jiru yoo rabbi tokkicha isaa yaadate malee. Kanaaf miidiyaan guguddaan abbootiin amantaa sheekotiin qeesonni waaqeffataan warri pirootestaantii kanarratti itti xiyyeeffatanii uummanni keenya gosaa fi amantaan akka waliin qoonna akkuma duraanii san akka wajji nyaatee dhugu walirratti duuluu osoo hin ta'in wal gorfachuun beekaa ofii wallaalaa ofii gorfachuun akka uummata keenya bira adda bilisummaa Oromoo kana bira dhaabachuu qabaniin jedhaa. Eron kase daron bani rai daru base rabintia oya gero kailafa oya ledi noro moti kadi dailafa oni barbanu minetu masam noro modi de gabu makai gali janna mani betu chiti mani wana getu chiti bilana mantetu oromiya tenanya oromiya tenanu dadu nandetu